dhiira isheen hin tuqne hin qabdu. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyas kutaa 1-12tti maatii kiyya biratti baradheera. Sanaan booddees carraa yuunivarsiitii argadheen yuunivarsiitii seeneen barachuus eegaleen ture. Haa ta'uutii garuu yuunivarsiitii waggaa lammataa otoon barachaa jiruuti daandiin jireenya koo gara ani yaadetti otoo hin taane gara jireenya nageessituutti deemtee bu'aa bahii hedduu dabarsuun eegalee. Abbaan kiyya loltuu nama waraana dargii keessa ture, aangoo guddaas akka godinaatti nama qabu ture. Haa ta'uutii garuu mootummaan dargii kufee jennaan waggaa 6 mana hidhaatti dabarsee yeroo gadhiifamu qeetti galee ijoollee fi maatii isaa waliin baadiyyaa jiraachuu jalqabe. Baadiyyaa erga jiraachuu jalqabees lafa namaa qixxee fudhatee kansaas kan maatii isaas qotuun yeroo gabaabaa keessatti qabeenya guddaa nama horachuu danda'edha. Yoo hojjetan yoo qotan akka obbo Abaluu jedhaniitti mammaaku. Abbaan koo goota dhayoon jedhe saalfiin qabu. Bara mootummaa dargii naannoo keenya dabalatee godinoota garaagaraa gaggeessaa ture. Yeroo sanatti raajiiwwan ta'iiwwan hojjechaa ture haga har'aatti. Maqaansaa maqaan naannoo keenyaa yeroo dhahamu nama jabaadha. Ifaan manni barnootaa bilbilli daandiin naannoo keenya akka galuutiif jecha shoora guddaa kan taphatan kanaa isaanii keessaa abbaan koo tokko. Dabalataan dargaggoota gara waraanaatti ergaman dursee leenjisuun waraana keessatti gootummaan akka taphataniif hanguma barateen xiinsammuu isaanii abbaan koo nama jabaa gabbisaa turedha. Leenjii akkanaa eenyu biratti fudhatte jedhamee namoonni naannoo kiyyaa umrii isaarra jiran yeroo gaafataman maqaa abbaa koo dursanii dhahu. Ofii gara dirree waraanaa kan deeme dirqiin otoo hin taane fedhii isaatiin. Kunis bara mootummaan dargii aangoo qabatetti jalqabuma aanaa godina keessaa filatamanii namoota leenji'anii keessaa abbaan koo tokko. Waraana kan filate waraanatti seenuu fedhe otoo hin taane maatii keenyatu maatii gumaadha. Har'a bor maatii keenya keessaa namni du'a jedhamee wanta sodaatamuuf kana afaan qabsiisuuf jecha abbaan koo dirree waraanaa deeme. Sanaanis milkaa'ee dhugumatti egaa abbaan koo dirree waraanaa seenee dhufee araarri garaa guutuudhaan ta'uu baatus maatiin kiyya warra gumaa kan ta'anii waliin walajjeesuus wal gaarreeffachuus dhaabanii inumaa afoosha iddirii uqubii jaarsummaa irratti waliin hirmaachuun nagaan madaalawaa uumamuu danda'eera. Abbaan kiyya erga haadha koo fuudhee booda haadha manaa 2 gara biraa fuudhus haa ta'uutii garuu haadha keenyaan siin kan naaf caalu hin jiru jedhee booddee irratti warra kaan dhiisee isheetti deebi'e. Yeroo warreen kaan fuudhu ishee hiikee otoo hin taane isheen isa waliin otoo jirtuuti. Nama sodaatamaa kabajamaa waan ta'eef haadha manaa isaa miti inni kaanillee jalaa miliquu hin danda'u. Namoonni bara mootummaa dargii cimoodha gootadha jedhaman namoota akkamii akka ta'an isiniyyuu ni beektu. Ana waliinis walii galaan abbaan koo naannoo ijoollee 14 qaba. Haadha kiyyarraa qofaatti walii galaan ijoollee 9 dubartoota 6 fi dhiira 3 horateera. Gaa'ila haadha koo waliin kan eegalee dirree waraanaa otoo hin deeminiin. Kanaan maarree ijoollee isaa kan taane hunda keenyaaf carraa inni jalqaba kenne barnootadha. Barnootaaf barnoota irratti qofa akka xiyyeeffannu nu godha. Hangam nuyi ijoolleen isaa baay'annus haa ta'uutii garuu haga har'aati tokko keenya nu hordofaa. Maal goote maalirra geesse akkamiin kana goote jechuun bakka balleessinetti nu sirreessaa bakka sirrii goonetti immoo waan itti daballu nu gorsaa haga har'aati dadhabee otoo hin jedhiin nu jajjabeessaa nu guddisaa jira. Nuyi ijoolleen ni godhate keessaas barnoota addaan kutuu miti kan yaadee qe'ee warra isaatti kan hafe tokkollee hin jiru. Haadha manoota isaa warra kaan dhiisus darbanii dhiira gara biraatti heerumanis ijoolleen kiyya garuu dhiiga kiyya jechuun waan isaan barbaachisu mana barnootaatti guutuufiin hanga baratanii yuunivarsiitii irra jiranitti ammallee warran xumuranne dabalatee abbaan koo itti gaafatamummaa isaa bahuun gargaaraa jira. Har'a ofiif nama hojjetu namooliif gadi fiigu ta'uu baatus haa ta'uutii garuu gargaaraa qacaratee akkuma kaleessa jabaatee hojjetuun har'as hojjetee jijjiirama waggoota 30 dura eegalee
haga har'aatti namatti fufsiisuu danda'edha. Maarreegaa anaanis umriin koo waggaa 8 yeroo guutuu gara mana barnootaatti na erganii tokko jedheen barnoota barachuu galee. Obboloonni koo warri dhiiraa fi warri durbaa na hangafan waan na jiraniif hangafti quxusuusaa qayyabachiisuun dirqama waan na ta'eef mana keenyatti dabareedhaan na dubbisiisaa na qayyabachiisaan guddadhe. Anaafis barnoonni naaf galuu kan jalqabe yeroon jabaadhee of baree dheekkamsi abbaa koo naaf galee kutaa 8 yeroon ga'urraa kaaseeti. Akkam barataan daree keessaa si caalti ati dhiira abbaan kee dhiira ani gootummaa kiyya dirree waraanaatti na argisiise ati immoo barnootaan argisiisinaan jedhee na jajjabeessee na gorse. Anis barnoota kiyya kutaa 8 irraa kaasee sadarkaadhaan ba'uu jalqabeen hangan yuunivarsiitii seenutti sadarkaadhaan hin xumure. Yuunivarsiitii seeneen akkanuma cimina kiyyas itti fufsiiseen ture. Haa ta'uutii garuu siyaasni bara sana jiru siyaasni bara sana ture. Barnoota kiyya seera qabeessaan hordofeen akkan eebbifamneef gufuunatti ta'e. Anaan barnootaan kan na dhaqqabe yuunivarsiitii Jimmaa ture. Fincilli barattoota Oromoo yuunivarsiitii Jimmaa keessa jiru bara baraan yeroo kamiyyuu kan dagatamu miti. Namoota har'a bebbeekamoo ta'an yuunivarsiitii Jimmaarraa eebbifaman waliin mana hidhaatti waliin dabarseera. Kanan hidhame barataa naannawaa Tigreerraa dhufe albeedhaan waraaneen ajjeesuuf yaalii godheen. Haa ta'uutii garuu Rabbi isa gargaaree lubbuunsaa barataa oole. Barattoonni Oromoo ciccimoo waliigallee ijoollee naannoo mootummaa Tigraay irraa dhufan mooraa yuunivarsiitii kana keessaa ariinee baasuu qabna jennee lakkoofsi isaaniillee xiqqoodha. Isaanumaan ari'uun animmoo mana fincaanii keessatti otoo fayyadamaa jiruu itti seeneen waraanuun iyya battaluma dargaggeessi kun dhageessiseen poolisni mooraa na qabee barnoota kiyyarraa yeroon gaggeeffamu hidhaanillee kan waggaa 2 narratti murtaa'e. Mana sirreessaa magaalaa Jimmaa keessatti waggaa 2 hidhameen deebiseen hiikame. Yeroon hidhaatii ba'u barattoonni na waliin barachaa turan eebbifamaniiru. Deebi'ee yuunivarsiitii Jimmaa seeneen barachuu hin danda'u. Abbaan koo si'a baay'ee dhufee mana adabaatti jabaadhu homaa miti umrii kee irratti tarii wanta sammuun kee sitti hime raawwatteetta. Hangam seera duratti balleessaa ta'us takkaa darbe waan na ta'eef moraalii kee otoo hin tuqiin dhiira waan na taateef gara fuulduraatti yaaduu qabda. Dirreen keessan dirree barnootaa waan ta'eef kana gochuun namatti ulfaata malee dirree waraanaatoo ta'e 10-20 ajjeesneeyyuu namni nu gaafatu hin jiru. Kan akka gootuuf dhiibbaa kan sirratti uume sirna ati keessa jirtudha. Amma adabbii kee erga fixxee booda waa'ee akkanaa lammataa akka yaanne waadaa naaf galuu qabda jedhee qabsootti lammata harka koo akka hin geenye waadaa na galchisiisee abbaan koo deebi'eera. Haa ta'uutii garuu mana hidhaatii baheen gara biyyaatti deebi'uun qaanii ta'e waan natti mul'ateef magaalaa Finfinnee obboloota koo hojii hojjetan bira kolleejjii dhuunfaa asitti na barsiisaa malee gara biyyaatti hin deebi'u jedheen isaanis tolenaan jedhanii maallaqaan waggaa 3 baradheen eebbifame. Kolleejjii dhuunfaa kanarraatiillee barattoota na waliin baratan 800 ol keessaa qabxii tokkoffaa fiduun carraan achuma keessatti barsiisaa ta'ee qacaramuu koo bal'aa ta'e nan argadhe. Haa ta'uutii garuu namichi yeroo sanatti kolleejjii sanaaf diinii ture. Mucaan dubartii taate qabxii gaarii qabdu haa ta'uutii garuu barattoonni dubartootaas ta'e kan dhiiraa ishee caalan hedduun kan jiran firasaa aanteesaa waan taateef qofa bakka ramaddii nama tokko barbaachisu irratti qormaata qoramnee intarviyuu goonee karaa hundaan kan injifatte isheedha jedhee yeroo inni qacaru anumatu darba har'a bor na waamu jedheen eegaan otoo jiru na waamuu yeroo didanitti deemeen yeroon adda baafadhu mucayyoon kun qacaramuu ishee yeroon dhaga'u baay'ee aareen kana gootee Finfinne keessa hin jiraatu jedheen aariin kiyya kan sabaa kan durii natti kaatee diiniin kuni bakka inni dalagaa jirutti balbala rukutee seeneen ol galuun hin danda'amu otoo inni naan jedhu keessummoonni wanta bira jiraniitiif abbaan dhorkuun arga jedheetti seeneen si'a 2 ilkaansaa keessa yeroo rukutu ilkaan 7 fuuldura kan jiran otoo ijji koo arguu fuuldura kootti harca'e. Warreen kaan na qabuuf yaalanis isaaniin illee miidhaa guddaa ta'uu baatus irra geessiseera. Haa ta'uutii garuu
Sagalee yeroo suma dhaga'ameen hordoffii poolisootaan taasisaniin naannoo sanarraa baay'ee otoo hin siiqiin qabameen ammas mana hidhaa seenee. Riikardii yakkaa kan yuunivarsiitii Jimmaa nan qabame ture. Kunis itti naaf dabalamee waggaa tokkoof baatii 6 fi akkan nama kana yaalchisu adabameen mana hidhaa seenee. Gatii yaalaa obbolaan koo fi abbaan koo kanfalanii si'a kana immoo yeroo nanitti hojii qabachuu qabutti mana hidhaa seeneen waggaa tokko ol hidhameen bahee. Namni takkaa mana adabaa muuxate manni adabaa salphaatti nama hin gadhiistu. Hiriyoonni kiyya na waliin baratan yeroo nani mana adabaa seenu hojii qabatanii gariin fuudhanii gariin dhalchanii gariin mana konkolaataa bitatanii jireenya garaagaraa bashannanaa jiru. Ani garuu sababa amala kiyyaan ammas mana hidhaatti hin darbatame. Hidhaa kiyya akkuma xumureenis abbaan koo biyyaa dhufee si'a lammataaf waa'ee kanarratti na gorse. Fuuldura keetti ammayyuu waan baay'eetu si eeggata. Wanti si darbeeru tokkoyyuu hin jiru. Hiriyoonni koo na bira darbaniiru bakka guddaa gahaniiru jettee sammuu kee hin ceephayin. Yoo ammallee deebistee harka kee dhala namaa irratti kaaste yoo ta'e kan si eeggatu amaluma kee darbedha. Kanaaf obsaan deemii hodhu maallaqa hanga hojii argattutti obboloota kee hin rakkisiinaan jedhee maallaqa naaf kennee gara biyyaatti deebi'ee. Anis kana dura obboloota koo bira jiraachaa kan hin ture dhiiseen mana kireeffadheen jiraachuu jalqabee. Qabxiillee gaariitiin waan hin eebbisameeruuf mana dabaatii baheen baatii 2 booda hojii argadheen hojjechuu jalqabee. Kanaan booddee waa'ee biyyaa otoo hin taane waa'ee kootti deebi'een jireenya mataa koo sirreesseen hiriyoonni koo bakka gahanirra ga'uun qaba jedheen yaaduun eegalee. Kutaa 11 yeroon baradhu ofiif kutaa 8 kan barattu dubartii yeroo sanatti baay'ee natti toltu baay'ee natti bareedde tokkoof gaaffii jaalalaa dhiyeesseen ture. Haa ta'uutii garuu isheen yeroo sanatti gaaffii jaalalaa koo hin fudhanne. Finfinne seeneen hojjechuu akkuman jalqabeen daandii ani hojjedhu irratti mucaan biyya koo kun ofiillee hojii qacaramtee ni hojjetti. Kanaan guyyaa jalqabaan ishee bare maaliif dhuftee akkamitti dhuftee bilbila kee jedheen wal jijjiirree wal barree yeroo sanarraatii kaasee waliin haasa'uun eegalee baay'ees walii gallee. Ani kaayyoon kiyya hiriyoota koo bira gahuu hiriyoonni koo immoo kan fuudhan kan dhalchan konkolaataa kan bitatan mana kan ijaarratan waan na ta'eef amma kan hin danda'u humni kiyya fuudhuudha waan na ta'eef mucayyoo kanaan Finfinnee keessatti wal arginee baatii 2 booda fuudhuunii akkan barbaadu nan gaafadheeni. Yeroo kana isheenis irra deddeebitee waan ati dubbachaa jirtu mataa keef sirrii akka ta'e mirkaneeffadhuuti dhuguma murteessiteetta yoo ta'e anis sa'aatii kana kan hin barbaadu heerumuudha jettee naaf deebiste. Kallacha abbaa kiyyatti bilbiladheen jaarsaa warra obbo Waluutti naaf ergin jedheeni. Abbaan koo gosh yaa mucaa koo mucaa biyya kee naafuu taa'ii obboloonni kee warri kaan kana yaadne ati garuu rakkoo hedduu keessa dabarsitee kana yaaddee waan barbaaddeen si biran jira naan jedhee jaarsa naaf ergee maatiin intalaallee tole jedhanii gaa'ela waliin dhaabbanne mana tokko walitti gallee waliin jiraachuu jalqabne. Finfinnee magaala bal'oo sabaaf sablammiin hedduun keessa jiraatu namni beeknus namni hin beeknes kan biyyaas kan biyya biraas hundumaatu magaala bal'oo kana keessa jiraata mitiire. Hiriyoota koo waliin hin baradhe anaan dursanii jireenya isaanii qixeeffatanii waliin gadda irrattis gammachuu irrattis sababoota garaagaraatiin bakkeewwan garaagaraatti wal arguu jalqabne. Anaan haadha manaa koo waliin yeroo wal argan hundumtuu hin nahu akkamittiin ishee fuutee akkamittiin isheenis sitti heerumtee hin qaanoftumoo yaada jedhu karaa isaanii dhaga'an dhufe. Ani miiraan fiigeen fuudhuun qaba jedheen takkaaf ijoollummaa kootti jaalladheera jedheen haadha manaa kiyya fuudhee malee waa'ee ishee waantan qoradheeru waantan nama gaafadheeru tokkollee hin qabu. Yaadota isaan naaf dhiyeessaniifillee falmuun hin danda'u. Sababiinsaa immoo barnoota yuunivarsiitii illee bakka garaagaraatti baranne waan achitti dabarsite waan keessa turte haati manaan koo waan hin beekuu hin qabu. Kanumaan otoo jirruuti daa'ima tokkollee naaf deesse. Battala namni biyya koo gara kiyya yookiin immoo mana koo dhufu jecha gaarii yaada gaarii waa'ee haadha manaa koo naaf hin dhiyeessu. Namni tokko namni lama yoo dubbate sobadha jechuu danda'ama. Haa ta'uutii garuu namni hundumtuu kan dubbatu yoo ta'e immoo dhugaa ta'uunsaa mirkanaa'aa ta'uu kan namatti mul'isudha waan ta'eef haadha manaa kootiin baay'ee kashlabbee dhiirri nanafiin dubartii jettu akka turtee fi magaalaa Finfinnee keessa namni biyya koo kan jiru hunduu ishee bira akka ga'e gaa'ilaaf nama amanamtuu akka hin taane nattaasa'uu jalqabanii. Ani kutaa 11 yeroon baradhu gaaffii jaalalaa ishee fi mucayyoo tokko gaafadheera.
Sanaan ala hariiroo dubartii waliin yeroo dhumu takkaafiyyuu carraa hin arganneem. Amma gaa'ela kana keessa galeen garuu atii fi isheen gonkumaa waliin madaaltanii yeroon jedhamu waa'ee haadha manaa koo yeroon beeku inni darbee haa ta'u gaa'ela keessa erga seentee dubartiin kun dhuguma tasgabbooftee jiraatti moo hin jiraattu kan jedhu shakkii na keessatti uumuu jalqabe. Shakkiin kun na keessatti kan uumu eegale anaaf ishee wal fuunee daa'ima godhannee waggaaf baatii 4 booddeedha. Bilbila ishee akkan tuqu hin jaallattu. Maatiin ishee heddumminaan mana keenya akka turan hin feetu. Waan baay'ee anaan dhoksiti. Mindaan ishee illee sirriin qarshii meeqa akka ta'e hin beeku. Nama biyya keenyaa kan ta'e anillee kan hin beekne nama isheen hin beekne hin qabdu. Waa'ee nama tokkoo akka carraa dubbii keessatti ka'eera yoo ta'e waa'ee nama sanaa waan isheen haasofne hin qabdu. Akka kitaabaatti dubbistee namoota biyya koo fixxeetti. Ammallee bakka isaan hojjetan eenyu waliin akka jiran eenyuun akka jalqaban eenyuun akka dhiisan haati manaan koo sirriitti beekti. Kanaan anaan gaaffii kan natti ta'e immoo seexana maaliitu yeroo yeroodhaan haadha manaa kooti kana dubbataa moo ammayyuu hariiroowwan ishee kan duraa hin gadhiisne kan jedhudha. Baay'een of jeeqaa. Guyyaa walitti buunu akka tasaa ta'ee abaluu waliin iyyuu dabarsiteetta jedheen kan namoonni natti mani keessaa yeroon qooduu fi eeyyeen kaleessa dabarseera har'a garuu si waliin hin jira yoo siif ta'uu baate atis har'allee deemuu ni dandeessa naan jetti. Kanan hiriyoota koo keessaa booddeetti hafeen hin qabadhe gaa'ela koodha. Darbitee jecha ulfaatu natti dubbatti malee qaanoftee ifama nan gaafattu. Tarii magaalaa Finfinnee fi naannoo biraatti gaa'elli waan salphaa waan laayyoo ta'uu ni danda'a. Haa ta'utii garuu haalan guddadhetti gaa'elli jalqabaa salphaatti hin diigamu. Abbaan kiyya meeqayyuu fuudhee gaa'ela isaa kan jalqabaa hin diigne. Kanaan baay'ee natti dhaga'ama. Nama kaan miti. Obboloonni koo magaalaa Finfinnee jiraatan kan dhalaas kan dhiiraas maalumatu dubartii kana sitti qabeera. Atoollee nama gaarii nama cimaa abbaa isaatti kan bahe goota turte naan jedhu. Haa ta'utii garuu ariifadheen gaa'elliin dhaabbadhe akka abiddaa ta'ee har'a na guggubaa jira. Anaa fi haadha manaa koo gidduu nageenyi hin jiru. Baay'ee walitti buuna. Dubbiidhaan dubbattee waan na caaltuuf dubbadheen ishee amansiisuu hin danda'u. Harka kiyya akka irratti hin kaasneef immoo abbaan koo na gorsee natti dheekkamee na biraa deemeera malee akka durii kootii harka koodhaan cafaqeen isheen ajjeesa. Guutummaa guutuutti haadha manaa koo warraa waliin hin jiraadhu kana hin amanuuni. Baay'ee shakkaam deemtee dafteen deebitu. Arraba isheerra dubbii waldaan hedduutu jira. Dhiisuuf immoo mana koo diiguun baay'ee natti ulfaate. Daa'ima kiyyas baay'een jaalladhaani. Boqonnaa kan naaf kennus daa'ima koodha. Amma wantan godhu fala dhabeen tarii namni maal naan jedha kan jedhuun yaada koo dhiyeessuuf seenaa koo miidiyaa irratti hin filadhee. Mee hiriyoonni koo seenaa kiyya dhaggeeffattan kana godhinaan jedha. Gammadeen jiraachuun barbaada. Umrii koo bakka itti sadarkaa gaariin ga'utti mana hidhaatti dabarseen mataa kiyyaaf otoo hin ta'in biyyaaf illee otoo hin buusiin dabarseen jira. Dargaggummaan daandii qorumsaa namatti hin banne hin qabduuti kanan dabarsee. Namoonni kaleessa yuunivarsiitii waliin seennee dhaaba tokko hordofnee waliin falmaa waliin qabsaa'aa turre har'a bebbeekamoo ta'anii faallaa dhaaba kaleessa waliin falmaa turre dhaabbatanii achi as yeroo deebisan yeroon ilaalu garaa ofii otoo hin guuttatiin dura siyaasa biyyaa nan guuta jedhanii fiiguun soba akka ta'e naaf galee siyaasa keessaa guutummaa guutuutti harka koo baaseen hojiin hojjedhuu fi kan dhuunfaa kiyyaa irratti bobba'een garaa kiyya guuttachaa jira. Garaa koo nan guuttadha yeroon jedhu immoo nanata nan buta naman miidha jechuu koo otoo hin taane dhama'een mana koof jireenya koof hin jiraadha jechuu kooti. Mee seenaa koo yaada koo kan dhaggeeffattan isin immoo kana godhinaan jedha yookiin haala ittiin keessa qulqulluu haadha manaa koo hin beeku tarii akkuma kaleessaatti jireenya kaleessaa ana waliin otoo jiraattuu jiraachaa jirti yoo ta'e haala ittiin irraa fagaachuu hin danda'u yoommoo dhiisteetti ta'e qulqullummaa keessa ishee akkattiin arguu danda'u yaada keessan naaf qoodaam. Ana obboleessa keessan magaalaa Finfinnee irraatii ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa.
Yoyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa ajaa'ibaa obboleessi keenya tokko nuuf qoodee isiniif dubbisee hin ka'a. Akkasin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleessa keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomi jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii keenyaa yaada keessan komentii jalatti qoodaafi jecha qophiin sa'aatii kanaaf guyyaa har'aaf isiniif qabadhee dhiyaadhee kanuma fakkaatti. Haga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii